nama tokkoomee injifate malee nama faca'ee injifate takkaa rabbiin hunda geeyu hin dhageenye. Saniifu awwanniin isin karan wanniin isinitti wayuwaan tokkummaa keenyatti haa deebinu. Humna keenya jabeeffannu. Oromoon ammoo humna ni qaba. Woboo qaba. Garuu woboo bira siyaasaan jiraachuu qabdi. Waraanni biyyan bulchu siyaasaa yoo qabaatti malee. Yoo waraanaa namni amma qaallichi kun dirqiin guuree walii qabu jira maaliif nagaya buusuu hin dandeenye? Waraanni qofti nagaya buusu. Kan nagaya buusu warra siyaasaa kana. Khashira walitti hidhu khashira deehiikuu beeku warra siyaasaa kana jechuudha. Sigalee? Hai. Arraba taayyeen mana hidhaa taa'e hacaaluun qabrii keessa ciisee Oromoon tokkoomteeti bilisoomuu deemti yoo dhagayan hagam takka gammadan. Hayyoota meeqa kan nuti maqaan beeyne hidhaa jiru meeqaa jira. Kayaa Rabbi Oromooti jetana walnaa taasise. Kayyoo saba kana kiyyaa kana bakkaan naagayyuu meeqaa jira. Sigalee? Hamilee ummata kanaa sagalee ummata kanaa dhageenye tokkummaa keenyatti deebinee wal dhageenye walirra bobba'uu dhiifne warra gartee faayidaa isaanii jiddu galeessa godhatee saba iddutti burjaajii uumu kana hunda sigalee akka rifeensa qallaa qooshaa keessaa fuudhanitti harkifnee if keessaa baafne sigalee dura tarkaanfachuun anaa fi sirra jirti jechuun bileeyyange sigalee anaa fi sirra jirti. Nuti dafqaan bultoonni faayidaa fi miti jechuudha. Kan saba keenyaa fi gartee kan iyyaa jirru malee faayidaa teenyaa fi miti jechuudha. Osoo faayidaa taate opiidiyoo PP gartee horofarraa tolchine keessaa yaanu jechuudha. Hin qaceeltu afooshaa sheexaantichaati. Dhaaba siyaasaatii miti. Isaa shuuma, isaa buusa, isaa kaasaa jenneeti. Nuti maal barbaanne heerri biyyattii akkasi shuumu, heerri biyyattii akkasi hiiku, heerri biyyattii akkasi heedhu. Mootummaa akkasii barbaanne jechuudha. Mootummaa sirna walqixxummaa sabaa sablammiin Oromoonis akka guddina isaatiin akka bal'ina lafa isaatiin abbaa qabeenyaa ta'ee sigalee. Sigalee. Akka gartee Oromoonis tokkummaadhaan fuula dura sossoo Amaarinis qabeenya sirriitti abbaa ta'e Tigreen qabeenya sirriitti abbaa taate sabaa sablammiin hundi qabeenya sirriitti abbaa taate sirna waloo waliin ijaarranne biyya gartee tokkummaa keessatti namuu ifa arku ijaarranna jenneeti namicha kana wajji qabsaa'aa turre hin danda'amtu arkineeti nu gaha jennee keessaa baane jechuudha. Afooshaa Abiyyi tana biyyoon fedhe waraqaa sarara lamaatiin si ari'u waraqaa sarara lamaatiin hidhaa Abiyyi hidhaa jedhanii si hidhan maaliif hiinaan hin jirtu silaa akka osoo biyya heeraa fi seera qabaattu taate poolisni moodhaa paartii siyaasaa jalan jiru jechuudha. Abiyyi faan paartii siyaasaati silaa poolisni manni murtii sigale wanni kun hundi ummata tajaajila malee marroon dhufee qabate daawwit dhufee qabate zamane khaaseen qabate abbaan fedhe yoo qabate inni ummata tajaajilaa jechuudha. Poolisoonni manni murtii wanni waliif fidaan jirtu jechuudha. Kana hunda fuudheetiif jala galchee afooshaa isaa godhatee biyya kanaa jaaruu fi miti kan gatii kafalleef jenneeti nagaatti dhaammannee biraane jechuudha. So kana nu ijaaruu federaalizimii dhugaa san sardanee isaa san lafa qabachiisuuf maaltu nu barbaachisa? Tokkummaa keenyaan nu barbaachisa jechuudha. Yoo tokkummaan qabaanne bu'aan nuti qabnu hin jirtu jechuudha. Oromoo wal dhageeffatee yoo gartee tokkummaan fuula duratti hin deemne dhumaatiin hidhamu buqqa'u gudeedamu daangaan isaa sarbamu ittuma fufa. Kana gartee kun injifannoon ta'ee isa keessa jira.